Aappiin har'aa kun of eeggannoo guddaa akka gootanuuf isin barsiisa. Aappiin har'aa aappii ittiin wal saaxilanuu fi ittiin wallaalanu keessaa irraa fokkataa aappiiti. Sababni aappii har'aa isinii fudhee dhufe ani garuu akkaataa itti fayyadamaa isaas isin agarsiisa. Itti fayyadamaaf osoo hin taane of eeggannoo guddaa keessattuu faa warri shamarranii of eeggannoo guddaa waan kana duraan argaan ture hin barsiifne malee. Garuu aappii kana fooyyessanii buusanii bilbila sagalee walii dhaggeeffachuun jira waa hundi ni jira amma immoo bilbila kee kameeraadhaan masalan kana akkanatti ofii goote yoo deemte amma fakkeenyaaf kameeraa kee akkamatti bilbila kee cuftee mala lafa buuftaati switch sun isaanii cuftee mala lafa buuftaa garuu kameeraa immoo namni suni sisteema garaagaraatiin sirratti si ilaalaa jira. Masalan bilbila kee yookiin hirkiftee cuufaa jijjiirachuu wanti kun shamarraatti deema yeroo hunda shamarraatti deema arabnis waan kana gochuutu mala goonaa hin agarre arabni gochuutu mala Itoophiyaan immoo irratti godhani akiida. Fageenyarraa fageenyatti walitti godhani wanni kun baay'ee waan of eeggannoo guddaa gochuu qabdu keessattuu faa shamarreen keenya angaruu akkaataa fayyadama isin agarsiisa angaruu of eeggadhaa fi wanna kana wanti barsiisuuf of eeggadhaa wanna akkanaa jira jechuuf malee namaan akkana godhaa jedhee wallaahi an gonkumaa isin barsiisuan jechuun godhaa ana akkanatti gootan jedhee isin agarsiisa malee dirqa waan akkanaa gochuu qabdanii miti wanni kun waan baay'ee fokkataadha garuu yoon isin barsiisuu dhiise immoo namni akkasii isin gowwoomsuu danda'a. Na hordofame amma dhumaatti. Mee aappicha isin agarsiisa. Aappii kana bakka isin buufatan illee isin agarsiisa. Jalqaba aappii keessa gizee seentanii akkanatti isinii fida. Aappii iddoo isin buufatan dhumarratti isin agarsiisa. Akkanatti isinii fida amma gaa namni maal isin godha bilbila keessan irratti buuse jira jechuudha. Warri akkana isin gochuu jedhanu ijoollee keenya Oromoo haa ta'u namni kamiyyuu gahee isin akkas gochuudha jedhe bilbila keessan irratti aappii kana buuse nama sana isa akkanatti fida. طيب أما جا هنو بتنجد إيادان كنافو كانت تطني بروسيس برالله سنتشينك هنك أبو أبي كانت تقاني وري أكس قرانو جزء كانت تقاني إيميلي أشيرة جرو أبالا أما فكنيا أنا توي أما إذا يالي قد أنتوري أكاد إنجدا بيروتي رتي إنتلا تكررت هيد أبيل بلا إيش سناغارسي سنة يالي قد أنجر توري إذا ميل كاون دندني يعني أرجعون دندني نما كنافو إيميلي إني بالبلرنا قبوا كانت تفيدا نمني إسنيرت أورد فوجي لسون إيميلي بالبلرنا قبوا كانت تفيدا كنافو إيميلي إسا هردفوني فد إسانا كيسا خم فد إرت تقطع أما جا أنا تسي هردف أنا تسي لالو فني قالام أنا سلالو فني أما كنافو أكنتنا أنا بربادا جرا أما وانتكو شبكة هنا اللي بربادا أكنتنا في دجرا متي أما أنا أكنت في دجرا إيميلي إتقال شكنا كنو يفهم أما إيميلي كنا قلالي برا إيميلي كده يعني فقوس إنتي فكاتا ماله إيميلي كنا مالكو أنا مسوني بالبلا كي سنيرتي بالبلا كي رتي فكينيا بالبلا كي رتي إيميلي كنا قلفتا إنسان قلفتا مونا من مالكو قلفتا موسين أجر سيسا أما مثلا بالبلا كي زركا فورتي أما يو أتي نما توكو دبي را أوردفور أجتة يوكين دبي تسودي أوردفور أجتة إني كون إيميل ثاني بنامج رامتي أما لو قاتوا ليش نقدر سيزا أما قا كيسن سينا أنا كانت جزء كانت كيسة سنتاني كنو غرغدي كان راتي جتشود أما وري إيميل ولي كنتاني مو ولا لو أجتاني سنيدان ديساني غرغدي كان راتي أبان إيميل يكون أنا بالبلا كير راتي مو كنو إيميل كي يخنا سي إرجيتان كوبي قد سي إرجي جنة أتمو يستي قوتا كنو غرغدي آد إسيت تكنا غالجلي كان راتي إسي غمر أماراتي بلتو إكسي أفربرا الراق عبدو هاراتي إسي غتوك إسي وقنا كانت غتوك غتو التاتي إفاسينيفته غتاغا أبسانا فيدو سنبودا إيميلي إني إتغوتا رجل إسانا يوكين إسين سنجت سانا أسكيت غوتا نمني سناتور أجدس إيميلي أكيست غوته إيميلي إتغوته نيكست كودا إمبيت ديغا إيميلي كيسا ديمن سنغارسيو نيكست جزء ولا باسبورت دي سنة سنكن نافي باسبورت دي إتغوتا كان بودا أوف دوبا ديبيا إفاسينيفته كان بودا أوف دوبا جزء إني ديبيا أتي تأمورتي خلاص جزء أتي تأمورتي جبته أما إسامو كمتي باس إني أتما إيميلي سأسير جرو أشتي غاليرا أما إيميلين كون أشتي غاليرا بالبلا كيرا تغالي جرا برا وان باقي فقطار أنا تو يي سني فكقل شو هاسا مالي أكاسين توري وانتي يعني تكونا جتشون أما إيميلي كان قفاستي كنتي يني
imeelii bakka kanaatti galchee naan galchiti yookiin bilbila kee ofii fuudhee irratti galcha salaam aleikum bilbila kee sii deebise inni nagaatti hin beektu ati sana booda asirratti kunoo onlaayinii jechuu fida bakka kanatti amma Samsungii A0 uleetti irratti ilaale aappii kana buusee achirratti ilaalee kee isinii maxxanse garuu Bahreeyinii tokko intala obboleettii tokko Bahreeyinii irratti hidheen ture intarneeta wayii gahaa barbaada viidiyoo waraabuun naan mijanne nan dhiiseetan akkasuma isinii maxxansaa jira jechuudha. Maaliif itti fayyadamaa osoo hin taane of eeggadhaafanii an. Kanaafuu kunoo asirratti onlaayinii fida. Baatiriinsi meeqarra akka jiru isin agarsiisa. Bara waa hunda irra edesiniif waraabuun ture naan mijanne. Kanaafuu itti fayyadamuu waan kana of eeggachuudha malee itti fayyadamuu isaa fokkataadha. Wal miidha namni keenya waan akkanaatiin. Baatiriinsaa onlaayinii asirratti fidaa baatiriinsaa akkasii kaameeraa asirratti bilbila yoo isiin lafa keesse yoo isiin hirkiste bilbila yoo isiin fakkeenyaaf fuuldura kanaan deemaa jiraatte bilbila isii fuulduratti deebiftee inni ilaaltanii yoo isiin taa'aa jiraatte kaameeraa ofumaa fuulduratti deebitanii ilaaluu dandeessani. Amma inni fokkataan ijoolleen keenyas ta'e namni kamiyyuu gizee fakkeenyaaf uffata jijjiiratu bilbilli nama biraan dhabamu miti. Lafuma buuseetti namni uffata jijjiirata qaama qullaa dhaabbatee kaameeraan garuu ilaalaa jira waraabbachuu ni danda'a. Irra guddeessa ijoolleen keenya waan kanaa wal waraabanii faa wal gadhiisaaranii kanaafuu of eeggannoo guddaadha. Qaxxaa asirratti kaameeraa bakka dukkana kanatti kaameeraa isinii fida. Bakka dukkana kanatti hin fida kalaas. Yoo feetan dalga deebitanii yoo feetan bakka feete akka feetan itti ilaaluu dandeessanii bilbilli gaa bakka fedhe kaa'ata namni. Kanaafuu bakka hunda mul'isa viidiyoolee qabaa. Abbaayyaa hojjettanis ilaaluu hin dandeessan qaxxaa asirratti onlaayinii baatirii namichi bilbila iimeelii sanaa waa hunda isinii fida. An kana hamaaf osoo hin taane of eeggannaa waan barsiise mana itti fayyadamaa fi miti. Kanaafuu baay'ee keessattuu faa shamarran keenya of eegaa isiniin jedha. Aappii kana immoo diskiripshinii jalan isiniif kaa'u. Viidiyoo ilaalatta kana jalee isiniif kaa'u. Viidiyoo kana jalee isiniif kunoo barreeffamu waxiyyatiin akkana gizee gadi garagalchitanii liinkiin isiniif mul'ata. Liinkii sana qabattanii isin fida. Liinkiin sun qaxxataa as isin fida. As isin fida. Qaxxataa as isin fida. Isin immoo fagoo teessanii waan jaalalli keessan jedhu kana barreeffama kana akkana garrukuttani. Gizee akkana garrukuttanii asirratti yoo feetan dubbisuu ni feetanii kunoo liinkii bakka jedhu kana yoo xuxxanii liinkii kana yoo xuxxanii jechuudha. Liinkii kana yoo akkana xuxxanii qaxxataa isiniif bu'aa bakka buufatan isin geessa. Aslan yoo akka carraa ta'e immoo akkanatti isiniif fidee kana keessaa waan barbaadan barreeffama kana garriftanii dubbisa akkana ol harkiftanii jechuudha. Bakka kaameeraa argattanu kana bakka kaameeraa isinii godhe kana akkana garrukuttanii buufachuu ni dandeessani. Weebsaayitiin kunillee haarawaa kiyya. Gizee dhuftan asumaan isii kana akkana garrukutaati xiyyaa kana sabiskiraayib illee godhadhaa. Asiinillee waan adda addaa isiniif gadhiisaan hordofaa isiniin jedhaa galatoomaa. Akka isin hirkaa waliin dhoofneefani gaala. Ifa isiniif ta'e yoo akkaan isiniif fides akkana ol harkiftanii barreeffama kana immoo garrukuttanii rakkattanii dubbisaa yoo feetan kunoo fagoo teessee kan jedhu kana yoo akkana garrukuttan mucaan daa'imni irra jirtu kana kaameeraa kana akkana garrukuttan kunoo gama jaleetii buufattan jechuudha kunoo. Waatsaappii, feesbuuk gararraa kana asii buufachuu hin dandeessanii galatoomaa.